Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessa ni jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti baname itti fufee jira. Guyyaa jahaffaaf har'as kan itti fufee yoo ta'u lolli kun cimee miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira akkasumas yaaddoo addunyaa tahee jira. Lola kana keessatti taateewwan hedduun ta'anii jiru. Haleellaan gamaa gamanaa walirratti raawwataa jiran cimee kan itti fufee yoo ta'u Iraan yoo xiqqaate biyyoota 15 irratti guyyaa 5 keessatti haleellaa raawwatuun riikardii addunyaa cabsitee jirti. Kana qofaaf miti lola gaggeeffamaa jiru irratti Ameerikaa gowwoomsuun kasaaraa guddaa Ameerikaa irratti dhaqqabsiifte jedhamee jira. Kanas kan goote diraamaa gowwoomsaa qopheessuun akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Diraamaan gowwoomsan Iraan qopheessuun Ameerikaa ittiin shawwadde maalinni ka jedhus qabannee jira. Bal'ina oduu kana guutuu isaa isin biraan kenna. Guutuun isaa yookaan bal'inni isaa kunooti. Lolli baha giddu galeessatti guyyaa 6 dura dhoohe itti fufee jira. Har'as haleellaa walirratti raawwatamu cimee jira. Iraan biyyoota garaagaraa irratti haleellaa raawwataa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Gama biraatiin haleellaan Ameerikaa fi Israa'eliin isii irratti raawwatus haaluma wal fakkaatuun itti fufee jira. Muummichi ministeera Israa'el Benaamin Netaniyaahuun lola kana gaafa jalqabu guyyaa 4 keessatti xumurra jedhee jira. Lolli kun immoo waan guyyaa 4tti xumuramuu miti lola dhumuyyuu kan hin fakkaanne ta'ee jira. Iraan lola yeroo dheeraatiif of qopheesse jechuudhaan waamicha jaarsummaa isiif taasifame diddee jirti yookaan kufaa taasiftee jirti. Ameerikaan gama isiitii lolli kun yeroo dheeraaf akka deemu taates humna akka itti qabdu akka ta'e ibsitee jirti. Kana haa jedhamu malee muddamsuun guddaan uumamee jira. Ameerikaa akka isii yaadde hin taane lolli kun kan isii yaaddeen ala itti ta'ee jira. Iraan halkan edaa magaalaa guddoo Israa'el irratti haleellaa misaa'elaa hedduu taasiftee jirti. Erga bari'ees biyyoota garaagaraa irratti haleellaa misaa'elaa taasiftee jirti. Ganama kana misaa'eloota magaalaa guddoo Bahariin haleeltee jirti. Halkan edaa magaalota Israa'el irrattis haleellaa misaa'elaa kan raawwatte yoo ta'u haleellaan eda raawwatte immoo kan adda ta'ee jira. Kan adda isa taasises misaa'elli eda darbatame misaa'ela tokko ta'ee darbatame 20 ta'ee bittinnaa'uudhaan bu'ee miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. To'atuufis rakkisaa ta'utu himame. Misaa'elli kun erga darbatameen booda yeroo kufuu kalaa'utti kan bittinnaa'uu fi hedduu ta'uun isaa addunyaa dinqisiisee jira. Iraan lola guyyaa 5 kana keessatti yoo xiqqaate biyyoota 15 haleeltee jirti. Tarkii irrattis haleellaa misaa'elaa kan raawwatte yoo ta'u haleellaa misaa'elaa Tarkii irratti raawwatte kanaan neetoon dheekkamee jira. Killeen Iraaniin akeekkachiistee jirti. Lola babal'isuu irraa osoo of qusattanii jechuudhaan akeekkachiisa cimaa Iraaniif dabarsitee jirti. Akkasumas ambaasaaddara Iraan waamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan doonii Iraan daangaa galaana Siriilaankaatti haleeluudhaan dhidhimsiiftee jirti. Haleellaa doonii irratti raawwatame kanaaf Iraan immoo Ameerikaa irratti dhaadattee jirti. Erga dhaadattee boodas doonii Ameerikaa boba'aa fe'ee deemaa ture irratti haleellaa raawwatuun dhaaloo baatee jirti. Haleellaa raawwatteen doonicha dhidhimsiifte jedhamee jira. Gama biraatiin Hizbollaanis Israa'el irratti haleellaa jalqabee jira. Israa'el illeen haaluma wal fakkaatuun Hizbollaa irratti haleellaa jalqabdee jirti. Miidhaan guddaan dhaqqabaa jiraachuu gabaafamee jira. Israa'el haleellaa raawwatteen buufataalee Hizbollaa hedduu kan barbadeessite ta'uu beeksiftee jirti. Hizbollaalleen haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan uummata Israa'el daangaa Libaanoositti kalaanii jiraatan akka gadi dhiisan gaafatee jira. Akeekkachiisa afaan Hibrootiin baaseen uummanni Israa'el daangaa Libaanoositti kalaa'ee jiru hanga kiiloomeetira 5 naannawa sanirraa akka bahan akeekkachiisee jira. Lolli gaggeeffamaa jirus diraamaa hedduun kan guutame ta'ee jira. Haleellaa misaa'elaatti fi humna qilleensaatiin raawwatamu cinatti diraamaan Iraan raawwatte addunyaa dinqisiisee jira. Iraan haaluma viidiyoo irratti argitan kana meeshaalee waraanaa kan akka taankii, xayyaaraa fi kan biroollee afuufaa pilaastikaa irraa hojjechuun xayyaara fakkeessite akkasumas fakkii yookaan footoo xayyaaraa lafa qulla irratti kaasuudhaan xayyaara fakkeessuun dirree xayyaaraa keessatti xayyaarota akkasii hedduu hojjetuun yookaan qopheessuun Ameerikaan immoo isa kana saatalaayitiidhaan gargaaramuudhaan xayyaarota dhugaa yookaan meeshaalee waraanaa dhugaa fakkaatanii itti mul'atuudhaan irra deddeebi'uun haleellaa raawwatteen kasaaraa guddaa irratti dhaqqabuun kan beekame yoo ta'u kun immoo addunyaa dinqisiisee jira. Lola Ameerikaa fi Israa'el akkasumas Iraan gidduutti deemaa jiru
haleellaa meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane haleellaa saayikooloojiillee walirratti raawwataa jiraachuun haala kanaan hojiirra oolee jira. Gara biraatiin immoo wal doorsisuu fi walitti dhaadatuunis itti fufee jira. Hoogganaan waraana Israa'el akka jedhetti Iraan irratti opereeshiniin gaggeessine kutaa jalqabaa xumuramee kutaa itti aanutti ceene jedhee jira. Kutaa itti aanutti Iraanin humna waraana ishee kana caalaa dadhabsiifna jedhee jira. Hoogganaa waraana Israa'el kan ta'e Leetinaal Jeneraal Eyyaal Zaamir Israa'elii fi Ameerikaan Iraanin karaa tarsiimaawaa ta'een adda akka baatu gochuun kan kanaan dura beekamtu. Sanaan ala ishee gochuun ishee dadhabsiifnee jirra jedhee jira. Itti dabaluunis guyyoota 6 osoo addaan hin kutin Iraan haleeluu himee jira. Opereeshiniin kun akkaataa saffisa karoorsineen cimee itti deemaa jira jedhee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa immoo yaada kanaan adda ta'e dhiyeessee jira. Yaadni inni dhiyeesses Iraanin kallattiidhaan haleellaa irratti raawwatuun dadhabsiisuu akka hin dandeenye amanee jira. Iraan akka eegamtee ol ta'uu waliin wal qabatee tooftaan haleellaa Iraan irratti raawwatamu jijjiiramuu akka qabus yaada dhiyeessee jira. Akka tooftatti yaada dhiyeesse keessaa tokko hidhattoota Kurdii Iraan irratti haleellaa akka raawwatan ni jajjabeessa jedhee jira. Haaluma kanaan Rooyitara akka gabaasetti Tiraamp haleellaa US fi Israa'el gaggeessaa jiran cinatti hidhattoonni Kurdii kaaba Iraaq keessa socho'an daangaa ce'uudhaan haleellaa akka banan kan jajjabeessu ta'uu ibsee jira. Haleellaa yoo banan baay'ee gaariidha nan deeggara jechuudhaan Rooyitaritti dubbatee jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Har'as lola itti fufeen wal qabate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota lafoo Iraanitti bobbaasuun hin barbaachisu jedhee jira. Yaadni kun immoo lolli kun akka itti fufu kan hin barbaanne ta'uu kan agarsiisu jedhamee jira. Yaada kanaan wal qabsiisee haasaa taasiseen pirezidaant Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa Iraanitti bobbaasuun yeroo gubuudha jedhee jira. Loltoota lafoo Iraanitti bobbaasuun ammatti kaayyoo isaa akka hin taane beeksisee jira. Akkasumas pirezidaant Tiraamp dhimma waraana US Israa'el fi Iraan gaggeessaa jiran ilaalchisee NBC Newsitti akka dubbatetti US loltoota lafoo Iraanitti erguu hin barbaachisu jedhee jira. Haa ta'u malee guyyoota dura humna lafoo guddaa humna dabalataa hedduu gara baha giddu galeessatti ergaa turuunis ni yaadatama. Gama biraatiin immoo ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argichi US fi Israa'el humna lafoo kan bobbaasan yoo ta'e Iraan dura dhaabbatuudhaaf qophiidha jechuudhaan NBC Newsitti himee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaant Doonaald Tiraamp gaggeessaa gaarii Iraan akka qabaattu barbaanna. Akkan yaadutti namoota waan gaarii gochuu danda'an qabna jedheen yaada jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u Iraanin akka eenyu gaggeessu garuu maqaa osoo hin dheen bira dabree jira. Itti dabaluunis mootummaa amma jiru guutumaan guututti diiguu akka barbaadus ibsee jira. Akkasumas adeemsa filannoo hooggantoota haaraa keessatti hirmaachuu akka barbaadus Doonaald Tiraamp ibsee jira. Kun immoo ni ta'a Iraan ni fudhatti kan jedhu immoo gaaffiidha. Kanatti dhufuuf Iraan dursitee gara mariitti dhufuu qabdi. Iraaniif yaadni marii dhiyaate fudhatama dhabee jira. Iraan yeroo mari'annu dabree jira. Namni wajjin mari'attanis nuyi miti kana dura ture jechuudhaan yaada mariif dhiyaate kufaa taasiftee jirti. Kan isaan baasu amma afaan qawwee qofa akka ta'e murteeffatuun lola jalqabame itti fufsiisuu akka barbaadanis ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo lola Israa'el fi Ameerikaan qindoominaan Iraan irratti bananii kan deeggaran akkuma jiran kan mormanis akkasuma US keessattis qaamonni garaagaraa lola Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti jalqaban sababni yookaan rakkoon qabatamaan Iraan irratti Ameerikaan haleellaa raawwattuuf hin jiru jechuudhaan hedduun kan morman yoo ta'u akka fakkeenyatti loltuun Ameerikaa soorama bahe tokko walgahii irratti mormii kaasuun walgahii koongiraansii addaan kutee jira. Loltuun kun namni Israa'eliif loluu barbaadu hin jiru Ameerikaaf dhaabbadhaa jechuudhaan mormii kan gaggeesse yoo ta'u maqaan isaa Biiriyaansi Maakginis nama jedhamu yoo ta'u to'annaa jala ooluun isallee beekamee jira. Erga to'annaa jala oole boodas qabxiilee sadiin himanni irratti banamuunis himamee jira. Himanni tokkoffaan poolisii rukutu, himanni lammaffaan hidhaa diduu, himanni sadaffaan hiriira seeraan alaatiin kan himatame ta'uun beekamee jira. Akka biyyootatti biyyoonni hedduun lola Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti banan kana mormanii jiru. Biyyoonni hedduun kan morman yoo ta'u takka Ispeenidha. Ispeen Ameerikaadhaan hin deeggarre ta'uu beeksiftee lola injifatuuf lola jalqabuu dhabuun gahaa fi murteessaa jettee ni jirti Ispeen Ameerikaan. Gama biraatiin immoo biyyoonni hedduun
Ameerikaa cinaa dhaabbatuun gara lola kanatti makamuuf of qopheessaa jiran ta'aa jiraachuun kan dhagame yoo ta'u kun hin ta'uu ka ta'u taate immoo gama Iraaniinis biyyoonni hedduun gara Iraan goruudhaan gara lola kanaatti seenuu akka danda'an tilmaamamaa jira yookaan of ibsaa jiru. Kun immoo addunyaa tanaaf balaa guddaa akka ta'u tilmaamamee jira. Ammaayyuu lola deemaa jiruun gatiin boba'aa dabaluudhaan diinagdee addunyaa jeequu jalqabee jira. Itoophiyaattis gatiin boba'aa dabalee jira. Akkasumas Awurooppaatti parsantii 50 kan dabalee ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Kun immoo Iraan ulaa galaana Hormuz cufuun wal qabatee akka ta'es gabaafamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e biyyoonni garaagaraa gara lola kanaatti ni hirmaatu akka ta'u taate lolli addunyaa sadaffaan ka'uu akka danda'u tilmaamamee jira. Kun immoo rakkoo guddaa addunyaa tanaatti lola nukleeraa ta'uu danda'a. Addunyaan baduuf kan deemtu ta'uu hedduun ni tilmaamu. Walumaa galatti bu'aan lolaa hin jiru. Waraanni badii malee waan misoomsu hin qabu. Addunyaa tanaafis nagaatu barbaachisa. Nageenyi haa bu'uun immoo hawwii kenna. Nageenyi addunyaa teennaaf lola kanas dhaabee Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Oduulee itti aanan immoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Oromiyaa keessatti yakki nama ukkaamsanii gadhiisuudhaaf maallaqa gaafachuu darbee dhaga'amaa jira. Dhiyeenyas godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti dargaggeessi waraana bilisummaa Oromootu si barbaadaa jedhee fuula isaa dhokfatee uffata raayyaa ittisa biyyaa fakkaatu uffatee haadha buddeenaa isaa ukkaamsee hidhaadhaan adabameera. Abbaa Alangaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa obbo Tasfaayee Isheetu. Himatamaan maqaan isaa Gammadaa Fardee Fajjisoo jedhama. Guyyaan inni raawwate gaafa 22 ji'a Arfaffaa bara 2018 halkan keessa naannoo sa'aatii 3tti. Himatamaan kun uffata fuula isaa dhokfatee jechuudha. Fuula isaatti iskarbii gurraacha godhatee uffate. Saniin booda immoo uffata raayyaa ittisaa biyyaatillee uffate. Mooraa nama Gannoo Jorfee jedhamtu wayii kana halkan kana ayyama ishii malee odoo isaan beekin seenaa jechuudha. Warra seene kanaanii maal isin eenyu jettee yeroo gaafattu kushinaa keessaa baasee jajjabeetu isin barbaade bayikoottu jedhaan jechuudha. Miidhamtuun immoo Caaltuu Hirphoo kan jedhamtu dubartiin takkas immoo hin jirti jechuudha. Haadha biddeenaa himatamaa kanaati jechuudha. Ishumatu guddisee jechuudha mucaa kanaa jechuudha. Gannoo tana bira keessummatiidha itti gaafsanii jechuudha. Kanaani gannoo tana manatti ol deebisee balbalatti cufee Caaltuu Hirphoo tana immoo humnaa fudhatee deemee warra bosonaatu isin barbaade deemi gara fuulduraa yoo duubatti deemtee ilaalte miidhaa sirraan ga'uu danda'a jedheeni fudhatee deemaa jechuudha. Miidhamtuun tuyyaa kanaan durallee waan guddistee sagalee isaa kana na shakkeetti na rukutee jennaan achumaan ani tutaalee tooyi fuula isaatirraa iskarbii maratee jiru san baasee. Yeroon baasu kana lafatti na kuffise ani iyye jennaan namni achumaanii fiigee deemee jetti kanumaan ka'eeruun dhufe. Tarii sababni maali Abbaa Alangaa sababni gochaa kana raawwateef? Ishiin kan jettu yaa lolallee hin qabnu ani waan kana godheef hin beekuu jetti yeroo sanitti maaliif akkana na gootanii yoo jedhee gaafadhu warra jajjabeedhaa warra bosonaatu siin barbaade. Namni kanaan dura miseensa ta'ee firri keessanii achi jira waan ta'eef isaantu siin barbaade isaanillee achi jira waan ta'eef innillee jiratu siin barbaade kan jedhu jechuudha yaanni inni naa kaasee jette miidhamtuuni jechuudha. Akkamiin to'annoo jala akka oolellee osoo nuuf kaastanii? Battala sanitti hin qabamne inni fuula isaatirraa fuutee ishiin haala eenyummaa isaa bartee jennaani an iyyee jennaani fiigee jetti saniin booda hordoffiidhaan kan qabame jechuudha. Dargaggummaallee ta'uu fi akka kana dogongoree raawwadhee wantoota akkasii jedhan kaasee waan ta'eef hidhaacimaa waggaa 3 fi ji'a 11 kan adabee jechuudha. Waraana guyyaa 6ffaa qabateen dho'iinsi guddaan magaalota Iraan raasaa jira. Teheraan ammoo waraanicha daranuu bal'isuudhaan biyya ministeera muummee Abiy Ahmad guyyoota muraasaan dura dhaqanii daawwatanii turan Azerbaaijaan dirooniin rukutteetti. Yuunaayitid Arab Emireet irrattis misaayilaa fi dirooniidhaan dhukaafamuun itti fufeerama. Biyyootni Iraan haleellaa irratti raawwatte dabalaa jiru. Guyyaa guyyaan biyyoota haaraa irratti haleellaa raawwachuu itti fufteetti. Guyyaa irraa biyya ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyoota dura daawwatanii turan Azerbaaijaan dirooniidhaan haleeltee jirti. Azerbaaijaan har'a ganama dirooniin Iraan buufata xiyyaaraa ishee haleeluu ishee ka beeksiste yoo ta'u, pirezidaantiin biyyattii Ilham Aliyev humni waraanaa biyyattii haaloo ba'uuf akka qophaa'u ajajan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii haleellaa dirooniin raawwatameen namoonni nagaan 2 madaa'uu beeksiseera. Mootummaan Iraan haleellaa kanaaf itti gaafatamaa miti jechuun
himannaa kana haalee jira. Pireezidentichi haasawaa walgahii mana marii nageenyaa biyyattii irratti taasisaniin gocha shororkeessummaa fi weerara bu'uura hin qabne kana Azerbaaijaaniin obsituu jedhaniiru. Gama kaaniin Iraan biyyoota gamtaa Awurooppaaf akeekkachiisa dhaamtee jirti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan akka jedhanitti biyyoonni gamtaa Awurooppaa haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan osoo seera addunyaa cabsanii jiranii callisanii yoo ilaalan gatii ni kaffalu jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa gamtaan kun biyyoota galoo galaanaa haleellaa diroonii Iraan akka ittisan gargaaruuf yaadaa jira jedhan. Yuukireen muuxannoo diroonii qolachuu qabdu qooduudhaaf gargaaruu akka dandeessus ibsamee jira. Iraan dooniin waraanaa ishee haleellaa Ameerikaatiin liqinfamuu haaloo ba'uuf doonii boba'aa Ameerikaa haleeltee jirti. Eegdonni warraaqsaa Iraan ibsa televezyiinii mootummaa irratti baaseen dooniin Ameerikaa kun kaaba galoo galaanaa Pershiyaa keessatti haleelamte. Gama kaaniin Iraan ammayyuu Yuunaayitid Arab Emireetsiin haleeluu itti fufteetti. Ministeerri ittisaa UAE haleellaa misaayilota baalistikii 6 fi diroonota 131 qolachuu hime. Misaayilli tokkoo fi dirooniin 6 daangaa ishee keessatti lafa dha'uus beeksisteetti. Erguma waraanni kun eegalee misaayilotni baalistikii 196 dhukaafamuu hime. Misaayilonni Cruise 8 gara UAE dhukaafaman immoo qilleensa irratti qolatamaniiru. Namoonni 3 du'aniiru. Isaan kunneen lammiilee Paakistaan, Neepaaliif Baangilaadesh ta'uun ibsamee jira. Warri madaa'an ammoo 94 ga'aniiru. Akkuma kana Baahireen misaayilota Iraan 70 ol kuffisuu beeksistee jirti. Baahireen misaayilota Iraan irraa itti dhukaafaman 75 rukutuun kuffisuu beeksisteetti. Misaayilota qofa osoo hin taane Iraan hanga ammaa dirooniiwwan 123 fayyadamuun Baahireen irratti haleellaa raawwachuu mootummaan biyyattii ibseera. Ministeerri ittisaa Baahireen fuula Instaagiraamii isaa irratti ibsa baaseen humni waraanaa biyyattii haleellaa Iraan irratti gaggeeffame qolachaa jiraachuu beeksisee jira. Lammiileen biyyattii mana keessa akka turaniifis akeekkachiiseera. Tarkaanfii jabaa US fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiraniin walqabatee guyyaa jalqabaa lamaan qofa namoonni 100,000 ta'an magaalaa guddoo Teheraan gadhiisanii baqachuu UNHCR waabeeffachuun BBC'n Tarkii gabaasee jira. Kun kanaan osoo jiru ministeerri dhimma biyya keessaa Qatar magaalaa Dohaa naannoo eembasiin US jiru keessaa jiraattota baasaa jira. Kunis haleellaa mudachuu malu dursuun tarkaanfii of eeggannoof fudhatamaa jiru ta'uun ibsamee jira. Ministeerri muummee UK Starmer ammoo xiyyaarota waraanaa yookaan jeettiiwwan waraanaa dabalataan gara bahaa giddu galeessaatti ergaa jiraachuu beeksisanii jiru. Ibsa miidiyaaleef kennaniin waraanni kun guyyoota murtaa'aniif itti fufuu akka danda'u akeekaniiru. UK'n jeettiiwwan waraanaa Taayifuun jedhaman 4 dabalataan buufata waraanaa ishee Kataaritti argamutti erguu ishee mirkaneessanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.